waaqayyo maalidha kun? Maali kun yaa Waaq? Bara harreen nama nyaattu keessa geenye jechuudha. Harreen nama nyaattee beekti, harreen nama nyaattee beekti, harreen nama illee itti malee jechuudha. Harreen ilkaaniin nama cuffattee, nama ciniintee yookaan nama cuffattee beekti. Bakka maal jettu kanas dhugaa Waaqa ajaa'iba kun yeroo jalqabaatiif ta'e. Nagaan siniif haa ta'u. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii waan haaraa dhageenya dhugaa barichi raawwachuuf natti fakkaata dhuguma siniin jedha. Harreen biyya eessaatti kan isheen namas ishii isayyuu warra maatii ishee ta'e ciniintee yookaas cuffattee yookaas tarsaastee fuula keessa ciniintu argitanii beektu. Irra Waaqni nama haa baasu waanuma addaa dhagaa jira dhugaa Waaqaa jechuudha. Manguddoon kun isaanuu nama guddaadha. Umuriin isaanii baay'ee guddaadha. Harree kana hidhanii turanii iddoo hidhamtee jirutti harree akkuma fedhee achi ilaalayyuun hiiktamti. Harree maal rakkoo qaba? Harree irra taa'aniyyuun deemu. Harreen baay'ee nama ajajamti bara. Harreen sirriitti nama ajajamti. Harree kana hiikuuf yeroo dhaqanii harreen utaalee irra bahe. Harreen utaalee irra bahee manguddoo kana kuffisee funyaaniif afaan walitti ciniin jechuudha akka jirutti. Suuraa isaanii garuu asirra yoon kaa'e dhugaa Waaqaan danda'amu malee jechuudha. Baay'ee akkana citee argitaniitu yoo ta'e jechuudha. Funyaaniif afaan walitti akkasitti kutee jechuudha gar malee. Saanuu manguddoon suni gara baadiyyaarraa fuudhamanii yeroo magaalaa Harar geessamanii hospitaala Harariin yeroo geessamanii doktariin bor malee doktariin ilaalu bor malee hin dhufu jedhaman. Itoon tuqamii itoo dhiigniin dhaabbatiin itoo emergensiin hin godhaminii fi dubartiin manguddoon kun akkanumatti akka dhiigni isaanii lola'eetti bulanii jechuudha dhugaa Waaqa. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Waan dhagaa bullu siniin jedha. Waaqni kan kanaan olii nu dhageessisin malee harreen akkamittiin nama nyaatti? Harreen akkamittiin beekama? Inni kan biraa ijoollee kana lamaan argitaniittu mucayyoo ishee kana kanaan dura argitaniittu suuraa ishee. Mucaan kun kaansariidhaan kan isheen duute biyya Arabaa keessatti jechuudha. Suuraa ishee maatiin ishee qabatanii, haati ishee qabatanii, obbolaan abbaan qabatanii mucaa keenya nu gashaadhanii akkatti isaan boo'anii dhugaa Waaqa baay'ee tokko isin gaddisiisa jechuudha. Osoo reeffi mucaa kanaa immoo hin galiin mucayyoo ishee suuraa ishee argitan kun immoo biyya Joordaan keessatti duute jechuudha. Dhugaa Waaqa maaliif harkatti fudhate garuu ijoollee shamarran biyya Arabaa keessatti maaliif akkanatti itti jabaate duuni maaliifidha dhugaa Waaqa? Indee dur akkan duuni hin baay'atu baay'isawee. Duun akkas hin baay'atu yoo ta'e illee dhukkubsatanii faa galuu jira dur jechuudha. Dhibamanii faa galuu warri durii jechuudha. Malee akkanatti akka bishaanii reenfi hin yaa'u achas. Du'aan achas hin yaa'u. Garuu maaliif akkana ta'e dhugaa Waaqa? Carraan shamarran keenyaa jechuudha biyya Arabaa deemanii kaan akka dhaqanii rakkinadha. Kaan immoo du'aa isaaniitu galaa maalidha rakkoon jiru dhugaa Waaqa? Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Isheen kun isheen dhukkuba kaansariidhaan duute jedhamaa jirtu kunillee hin beeku ga'anii gaafa biyya kanaa deemte mucaan kun fayyaa qulqulluudha. Even kaansarii qabaachuu miti dhukkubuma xixiqqoo ishii jechuudha. Sati biyya keessatti nagaa dhattee ittiin jiraattu dhukkuboonni xixiqqaan taate iyyuu yoo sirratti argamanii hin deemtu bara meedikaalli kee si jalaa kufaa ta'a. Garuu mucaan kun yoom dhaqxeetu yoom bara kam keessatti waggaa meeqa irra ture kaansariin kun ishee ajjeesuu danda'e dhugaa Waaqa? Kanayyuun fudhadhu baay'ee kaansariin dafee nama hin ajjeesu. Hamma baramutti hamma dhibeen kun kana jedhamutti baay'ee tura, baay'ee dhukkubsachiisa. Erga barame boodadha kan inni yaaliinsaa guddaadha. Garuu yaaliinsa baay'ee guddaadha.
anyways an hin beeku dhukkuba garaagaraa jechuu danda'u maaltu beeka dhugaa waaqa akkamitti akka isaan du'an maaliin akka isaan du'an eenyu akka isaan ajjeese qoricha nyaataniitu ta'e reebamaniitu ta'e hidhamaniitu ta'e nyaata dhabaniitu ta'e dhugaa waaqa hin beekamu. Haadha isaanii garuu yeroon arge haadha mucaa kana dhugaa haadholiin hinuma gubatan dhugumaan siniin jedha haadholiin hinuma gubatan ijoollee isaanii ammas reenfi ishee kana reenfi mucayyoo ishee kanaayyuu osoo hin galin kan ishee galaayyuu miidiyaatti bahanii kadhachaa jiru reenfa nu gashaa jedhanii namootatti silaa maallaqa reenfatti hin galchamu immoo beektuu baay'ee guddaadha yoo sassaabame malee isaa dhufaa miti. Namni itti si gaafatamu hin jiru hospitaalatti yoo duute hospitaalumatti si gatanii deemu warra hospitaala immoo duutee taana firiijii keessa si kaa'u kalas maa gochuun hin danda'amu yoo maallaqni argame namni argame reenfi kee achi gale qofa malee achumatti hafuu danda'a firiijii keessatti hafuus danda'a dhugaa waaqa reeffa nama meeqaatu achitti hafee jira mee mucayyoo isheen kun ishee joordaanitti boqatte jedhamte kunoo naman gaddisiistu dhugaa waaqa shamarran keenya osoo biyya yeroo tokko osoo biyyaa ba'uu baatanii nama jechisiisa osoo biyya keessatti kunoo haati silaa reeffa nagashaa ittiin boossu ganamas hin boossu amma gaafa reenfi dhufee awwaalamutti hin boossu jireenyaan qabanii bakka isaan amma mee reenfi ganaa reenfi akkas ta'e mucaan kee du'e jireenya maalii qabda maalis hojjetatta maalis jiraatta inni baratu hin baratu. Maatiin sun jechuudha maatii sana keessaa kan baratu hin baratu kan hojjetu illee hin hojjetu bakka jireenyi isaanii hin dukkanaa'aa jechuudha reenfi koo manaa namaa ba'u dhugaa waaqa kun carroomuudha manatti sii du'ee si biratti sii du'ee firri sii dhufee ho'isamee waan hundumtu akka seera gaddaatti sii godhamee dhaqamee si kun koo dhugaa waaqa waan gaariidha kun maaliif awwaallattee mucaa kee awwaallatteetta already du'e bakka dhumeera waa'insa dhumeera gadda kee xumurattee gara hojii keetti kaata kuni garuu maal akkamitti jiraatu dhugaa waaqa baay'ee namniyyuu nama jalaa badee jechuudha amma gaafa namni sun argamutti namni boqonnaa hin qabu jireenyi isaa baay'ee nagaa hin qabu boqonna hojii hin qabu hojii hojjechuu illee hin danda'u jechuudha kanaaf ani garuu maal akkan jedhu hin beeku dhugaa waaqa shamarran keenya hinuma harca'aa jiruun siniin jedha kuni kan namni bira gahee kan hiriyaan argee kan ijoolleen arganii mirkaneessanii miidiyaa irratti gadi baasanii kan achumaan dhabama ta'ee kan namni toon argin kan hiriyaan osoo hin beekin kan osoo bilbila hin qabaatin achumaan dhabama ta'anoo meeqadha dhugaa waaqa meeqadha walumaafuu dhugaa siniin jedha. Hiriyaa keessanitti rakkoo yeroo isinirra qaqqabu himachuun dhiisina yerootti waan isinirra gahe jechuudha maaliif barbaacha keessaniif illee hin tolaa jechuudha yoo dhukkubsattanis yoo hospitaala galtanis yoo maal taataniif isin fayyada egaa namni akkuma fayyaa jiru dhibamuu danda'a garuu waaqayyo sinaa eegu fayyaa keessanis guutuu haa godhu nagaadhaanis gara maatii keessan maatiima keessa haadhuma keessaniif jedhee waaqni haadhuma keessaniif jedhee jechuudha nagaadhuma sinaa galchu hunda caala kan miidhamu haadhadha hunda caala kan qalbiin ishee cabu kan yeroo hundumaa bara lubbuun ishee jiru hunda kan boo'u haadhadha jechuudha yoomillee haatiin boossi dhugaa waaqa hiriyoota keessan yoo argite hin boossi suuraa keessan yoo argite hin boossi namni maqaa keessan yoo dha'e hin boossi yoomillee nima boossi jechuudha ija ishirra imimmaan hin dhaabbatu haadha kanaaf jedhee waaqni hunduma keessanuu nagaadhaan sinaa galchu dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa carraan isaanii jechuudha akka warra kaanii miti duuti isaaniis jireenyi isaaniis akka warra kaanii miti jiraatanii akka warra kaanii ifan agarree akka warra kaanii du'anii seeraanis hin awwaalamne kan isaanii addadha dhugaa nama gubas bakka amma dhumaatti nama guggubaafa waan isaanii dhugaan siniin jedha bara